guyyaarraa sa'aatii ammaa kaasee Kiristaan duukaa buutuu Yesuus Kiristoos ta'eera. Ofii barbaadee deeme waan barbaadee deemetti Islaamummaa keessaa zaniin hin jiru wanti nurraa hir'ise tokko hin jiru namni yoo irraa irratti wanneedha akka obboleessaatti hin beeku maal akka gadditee fi haa ta'uti Islaamummaa keessaa bahuun nama gaddisiisaa nuufis obboleessa. Yaa obboleessa koo Abdii har'aa kaasee nagaa sii dhaameera nagaatti. Nagaa fi araarri Waaqayyoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isiniif haa ta'u. Islaamummaan naga'eera. Amma beekamu obboleessa kiyyaa Abdii Raggaasaa duukaa uummanni Islaamaa alaaf keessa jiru itti dadhabdanii gatii guddaa kanfaltanii hanga guyyaa irraatti aarsaa isinirraa barbaachisu kanfaltanii akka inni yaalamee lubbuudhaan jiraachuu danda'u carraa laattaniitu. Gamanumaan hawaasni Musliimaa bal'aan bakka jirtanitti galatoomaa jechuun barbaada. Egaa akkuma beekamu immoo duulaa obboleessa keenya Abdii Raggaasaa irratti geggeeffamaa jiru utuu inni madaasaa qullaasaa haadha isaatti argisiisuu kan hin dandeenye baasee uummata duratti kumaan kan lakkaaman duratti kunoona dhukkubaa jira jedhee utuu argisiisuu madaasaa dhukkubbiisaa miidhamasaa namni hubachuu fi dadhabuudhaan qooda madaa mucaa kanaa qooda saayikoo mucaa kanaa eeguu irratti duuluudhaan irra darbame immoo nu fayyadamu jechuudhaan duulli godhamaa jiru waan qalbii nama cabsuuf nama qaaneffachiisudha. Gatiin Abdii Raggaasaa miliyoona 16 qofaadha. Akkaataa hojii isaatti miliyoona 16 miti biliyoonni 16 itti xiqqaata. Masjida ijaaruu, amantii kana beeksisuu, garee shaadaa jabeessuuf ijaaruu keessatti namoota rakkatan gargaaruu fi namoota immoo gara Islaamummaatti waamuutti kanaan dura kan turan caalaa jabaatee lubbuusaa aarsaa godhee hojjetee ari'atamaa, jibbamaa, hidhamuudhaaf barbaadamaa, baqataa ta'ee biyya itti dhalate keessatti sababii amantii kanaa akka inni jiraataa ture namni quba hin qabne hin jiru. Haa ta'uyyuu malee yeroo ammaa kanatti garuu qoodi abdiif galatni abdii maal ta'ee jira? Duula irratti banuu ta'ee jira. Egaa anis gara obboleessa koo Abdiitti dabalamee erga dhufee qoodi abdii irra ga'ee anallee qaqqabaa akka jiru namooti hedduun quba qabdu. Jaalalliif kabajni isin biraa qabnu kanaan ergi hin deebiti taate hanga guyyaa irraatti wanti nu wal biraa qabnu yoo jiraate obbolummaa Islaamummaati. Islaamummaa keessatti illee ergi wal irratti duuluun anarrattis obboleessa koo irratti duuluun hanga kana jabaatee itti fufa ta'e otoo gondaan hin dhufiin daaraa sararatu akkuma Oromoon jedhu otoo kan kana caaluu hin dhufiin malachuun immoo dirqama kooti. Kanaaf waa walitti qabnu immoo Islaamummaa waa wal harkaa qabnus Islaamummaa kunoo Islaamummaa keessan isiniif deebisee jira. An guyyaarraa sa'aatii ammaa kaasee Kiristaan duukaa buutuu Yesuus Kiristoos ta'eera. Keessattuu immoo wanti nama gubuuf wanti nama bobeessu yoo jiraate mucaa du'aaf jireenya gidduu jiru kunoo jedhee dhukkubbii isaa miidiyaa guddaatti utuu baasee argisiisaa jiru xinnaa guddaan utuu miidhama isaa ilaalaa jiru lubbuu isaa mootuu dhufne keessatti eegaa jirru intala kaleessa lafa inni ciisaa jirutti wajjin nyaataa wajjin dhugaa oolanii galgala galanii utuu nagaa wajjin ciisaa jiranii biraa kaatee zayitii itti naqxee lubbuu mucaa kanaa balleessuudhaaf immoo billaa qabattee irra dhaabbattee ol deebitee daa'ima isaa ajjeesuudhaaf jennaan warri ollaa jiran dhufanii irraa baasanii meeshaa sagalee qabu yookaan shugguxiidhaanii dubartii daa'ima isaa ajjeesuudhaaf duukaa fiigaa turte kana dhugaa ishee barbaanna jettanii namoonni sagalee ta'aafii jirtanii isin hundi keessan anaaf nafsi gadaa'idha. Nafsi gadaa'ii duukaa garuu taa'ee waaqa waaqeffadhu tokko iyyuu hin qabu. Amantii walitti qabnus illee tokko hin jiru. Sababiin isaa obboleessa keenya miidhame kana qooda wal'aannachuu ishee obboleessa keenya ajjeesuudhaaf turte yaalii ajjeessaa geggeessite habaatu jechuun qaaniif salphina guddaadha. Obboleessa koos immoo irra deebi'anii ajjeesuudha. Qoodi obboleessa kootti dhufe anaan immoo akkanatti deemaa jiru waan naa galeef otoo aduun hin dafee gaaddisan beekutti baqachuun dirqama kooti. Egaa kanaafiyyuu lama taanee lubbuu keenya dhabuur mucaan abdiis immoo bakkeetti abbaa malee guddachuur maatiin keenyas immoo nu lamaan qaban dhabanii tokkitti lamaan keenya dhabuurra tokkoon keenya hafnee daa'ima abdiifis maatii keenyaafis jiraachuun dirqama ta'a. Inni yoo barbaade har'a sadu borii sadu sa'aatii barbaade yaadu. Ani garuu jiraachuun barbaada wanta ta'eef jireenya filadheera. Abdii Raggaasaatiif wanta naamu yoo jiraate yeroo barbaadde du'uun mirga keeti. Akka barbaaddeettis du'uun mirga keeti. Waa lama bichaan sii dhaamuu barbaada. Tokkoffaa wanti sirratti duulamaa jiru gandummaa akka inni ta'e bareechi beeki. Dirqama si birmachuudhaaf si dhaabbachuudhaaf Adaamaa ta'uun qabdu, Arsii ta'uun qabdu, Baalee ta'uun qabdu, bakka biraa ta'uun qabdu. Duulli sirratti banamte kun
duulichi duula gandummaati malee duula biraa akka isheen hin taane akkam beekutti akka naa galetti kanan si dhaamu barbaada. Inni lammaffaaf inni dhumaa bor rakkoo yoo sirra ga'e waan ani irra deddeebi'e yeroo hundumaa sitti himaa ture. Itti gaafatamaa wabii lubbuu keetiitii yeroo hundumaa namni si sodaatu borillee lubbuu kee namni balleessu. Haayider Abdii Bilisummaa fi maqaa garee shaadaatiin biyya keessa kan socho'aa jiran gaaddidduu garee shaadaa jala dhokatanii maqaa garee shaadaa jala dhokatanii namoonni socho'aa jiran siifis maatii keefis lubbuu keefis baay'ee namoota sodaachisoo akka isaan ta'anan bareechee sitti ni barbaada. Lafa deemtutti of eeggannoo jabeessi. Dhugaa jirtu miidiyaadhaaf ragaadhaan walitti deebinaa nagaan turaa nageenyi rabbi isinirraa jiraatu uummata koo uummata islaamaa macha hundumaa hunda keessan jaalala guddaa kabaja guddaan isinii qabaa isiniin jaalladhaa. I love you. Kiristaanonni kan kaleessa wajjiniin waaqayyo waaqeffataa turre wajjin tajaajilaa turre maxxansa garaagaraa maxxansuu viidiyoo garaagaraa waraabuun miira keessa galuudhaan wallaalummaa kiyyaan yookaan miira kiyyaan waan an balleesseef isin mufachiisu yoo jiraate. Laakiin ammoo erga keessaa fedhee bee wanni ati gurraacha irra kaawwattee deemtu tokko hin jiru. Gurraachi sana ofirraa kaaftee akka obboleessa musliimaa tokkotti ittiin sittimu. Hin deeme nagaa boqotu jettee dhumaaf ofii qabaatee dhufte malee safaan hin dhufne. Kanaafuu yoo dandeesse irraa kaafadhu gammachuu kee duriitiin jiraadhu. Akkas inshaallah. Barakallahu fiikum. Itti fufee Mubaarak. Ayyee gaafiin an qabu akka Oromoon jette lafti dhaqambatoo hin taane waraanni bineensi ankasoo hin taane madhantaloo waraana sangannuu kennii jedhe jedhani jaarsi dhadhoola deemuuf baheeti mammaaka uummata keennaati. Gaafiin awwalatti isin obboleewwan keenya shabaabni warri garee shahaadaa nama qabsiifta rabbi jazaa isin haa deemu hojiin keessan awwalatti nama boonsa. Tokkoffaa gaafiin kiyyaa kan qabu nama tokko yoo bakka biritti shahadaa qabate lafatti shahadaa haa qabsiisanii bakka birittuu fakkeenyaaf anatti haa dhufu nama biritti haa dhufu shahadaa haa qabatu. Sababni isaa gizee lammaffaaf irra deebanii miidiyaa irra fidanii isin keessaan himanii haa ta'u garbidhaatis haa ta'u nama beekamtii qabu bira fidanii shahadaa qabsiisan lammaffaa. Wanni kun shari'aan jira moo shari'aan hin jiru? Gaafiinu deebii kiyya deebiin haa deebiftan jechuun maaliif jennaan namni tokko gara bidhaatti shahadaa qabata namni bidhee haa qabsiisu miidiyaa irra sababni fidanii shahadaa qabsiisanii maal lammaffaa eega shahadaa bakka tokkotti qabateetiin jedhu ka itti aanu yaada namni eegaas dhufee asii achi deebe ilma namaa namni hoogganu hin jiru namni nafsi isaattu isa hooggana. Wanni baay'ee itti dhiphatanillee hin jiru maaliif jennaan abbaanuu ilmoo haga itti irraa dirqama qabu qaba ilmoo ofiitu haga irraa dirqama qabu qaba. Namni kana maa asitti qabuu baattanii maa akkana ta'anii san isiniin jechuullee hin dandeenyu maaliif jennaan abbaanuu ilmoo irraa haga dirqamummaa qabu qaba. Wanni jiru tokko nuti ummanni keenya akka hawaasa islaamaa ummannummaan akka oromootitti jechamaa isheen keenya gizee baay'ee jedhan dura namatti fiinna deebineet namarraa fiinna sadaffaa irratti namaan fiinnaa. Wanni jedhamu kun ilaalchi akkanaa kun akka hawaasaatitti illee akka ummata keenya ummata islaamaatitti illee nu keessara waan kanallee buleewwan keenya warri garee shahaadaa kun warri namaan deemaa jirtan bilchinnaan irra hojjetamuun dirqama. Maaliif wanni tokko wanni leellifame galman gahu waa tokko lamaaf galman geenne tokko wanni sun ijallee godhatee ijaanillee galma gahuutu dhabuutu mala. Akkuma san wanni leellifame kun wanni ol fuudhame gadi bu'uun isaallee waan hin oolle. Kanaaf waa tokkollee ilaalchi ilmi namaa kan fedhe iyyuu gara fedhe kallattii amantii kanas yoo kaas dhufu taate ilaalchuma kaanii kennaniin kaanillee kennanii ilaaluun bareedaa jechuu barbaada yaadni kiyya sunachi. Kadhumaa wanni an jechuu barbaade kadhumaa wanni an jechuu barbaade tokkoffaa waan gootanii fi waan jettan keessatti rabbiin sodaadhaa. Lammaffaa namni waan godhuuf waan dubbatu keessa cubbuu dalaguu dhabu
sadafaadhaara dubbachuu dhabu yoo kana godhaman akka waan rabbiin ittiin nama balleessu ta'a jedhe ajalii walee jedhanii kanarraa namni martuu qulqulluu taanaan diinaan islaamaa karaa qulqulluu galmi gaham ima gaha yoo ani isnillee laal warra ammas dhufee achi deemu kunillee kafare diinaa kalee rabbi waadaa galee inumaan galma gaha jiruu teenya keenya keessatti illee waa hedduu argine waan ta'eef kun nama maraayyuu hin dhiphisini waan kana osoo qajeelee jechuu barbaadeeti horaa bulaa deebana gaafii kiyyanaa deebisaa jechuu barbaade. Ustaaza walisni kenneera yoo ustaaza wannis barbaadan inshallah tuuftani tuufaa ustaaza. Sagaleen kun jira Ustaaz Farhaan? Injira na dhaga'u jirtani? Ustaaza Rabbi Saudoo jira manna ka. Okay, wanni an jechuun barbaade mubaarakini mabruuk haa ta'u mubaarak haa ta'u maqaa dhiifama maqaadhaafi wanni an jechuun barbaade nuti waan itti gaafatamummaa qabnu waan ufii keenya hojjechaa jirru irraa nu gaafadhaa jenna malee waan hawaasa musliimaa bal'aati miti. Sababni isaadha hawaasni musliimaadha bal'aan isinuu waan itti seentanii nu qarqaaruu dandeessan namoonni daawwaa gootan namoonni garagaraadha. Yeroo hedduu dhufneetiin Sheekh Adam Faatiin beekanii namootaan itti seenaa uummata kana daawwaa godhaa ajandaa jedhan deemina. Namootuma ajandaa boce jedhan deemina jennee yeroo hunda warwaanna namootaan jechuudha. Sini galtee kan ammoo ati jettee fi nama kafaree nuti waan nama kafaree haasawutti hin jiru takkaallee haasawne hin beeknu. Amanuun gaafa nu bira dhufee shahadaa qabatu nam tokko shahadaa qabadhu jennaan harkaan kee ol qabii yesuus waaqa miti jedhi rabbiin tokkicha jedhi jennaan. Gaafa kafaree ammoo nutti mee deemaa miti yoo kafareetiin jedhe sarpiraaz hin taanu baay'inaan sababni isaadhaan beekna waan ta'eef jecha. Garuu ammoo nama shahadaa qabachuudhaa dhufe nam tokko hin deebifnu nuti nam tokko hin deebifnu. Yoo ibliisa bichaa taate malee ibliisa qofa yoo shakkine malee. Yoo ibliisni qofti shahadaa qabadha jedhee nutti dhufe gaafa san qofti qoosi shakkuu dandeenya. Yaakiin waan saniin ala ammoo waan nama ta'e kamiyyuu ani shahadaa qabadha jedheeti yoo dhufe nama kamuu shahadaa nima qabsiifna jechuudha. Kan ammoo ati jette waa'ee waan ati wal qabateeti nama lammaffaa shahadaa qabateetu nu quban qabu ani wallahi takka qubadha keenya bileen beeku har'a kun dhaga'uu kiyya yeroo jalqabaatiif. Nama san yoo maqaa isaadhaa beekte ebaluun shahadaa yeroo lammaffaa qabatee kan jedhu yoo nuti himte nuti illee sarpiraaz ta'uudhaaf qophiidha jechuudha. Garuu asiin dura takka dhageenye hin beeknu. Takkaayyuu dhageenye hin beeknu. Takka nama shahadaa yeroo lammaffaadhaa nu biratti dhufee qabate takka hin dhageenye. Yoo namni bakka biraatti qabatee jiraate achumatti dhiifna. Hin qabanne yoo nuun jedhe nu biratti shahadaa dhufee qabata. Kanuma wanni hin biraa jira. Kanuma kalaas wanni nuti goonu malee ani takka argeen beeku namni argita yoo jiraatan natti himuu dandeessan. Yoo keessan beektamus waan nu ilaallatuudhaan sababni isaa nuti dhufeetiin ani shahadaa qabachuu barbaadu nuun jedhe qabadhu jennaan. Ka viidiyoo ba'uun baasan kan akkas. Tamam kan boodaan ammoo kafaree ka erga sani deebi'u ammoo akkasidhaa suni yoo dhufeetiin shahadaa qabateetiin jedhe nuti yeroo hedduu takka anatu iyyuu qabsiisaa takka ustaafaraatu hojjeta wal dhabbiidhaan jedduu sanitti amma ka olii gad oofamu nama olii gad oofamu ammoo jechuu jiran jala kanatti. Gaafa inni qabatu handidaatiin ture Abu Mu'aaz Ustaaz Farhaan ammoo waan rabbiin godhun beekanii jedhanii tuman rahmatummaadhaan qabsiisanii gaariidha qabsiisanii maal rakkoo qaba maal eega qabateedha yoo qabsiisan rakkoodhaa miti garuu ammoo itti manii jira likkiisaadha. Samboodaan ammoo deebi'ee maal jedhee kan jiru kan hin beeku waan keessa jijjiiru jechuu kooti. Qabsiisuun isaanii sirriidhaa miti jedheetiin hin amanu. 2 qabatee 5 qabatee 10 qabatee 20 qabatee sani yoo qabateetiin jedhe sun waan isaati sun sammuu ofiirraa dhabe malee garuu nama dhufeetiin ani laa ilaaha illallah jedha yoo siin jedhe laa ilaaha illallah jechisiisi biraa deemi ajandaan godhatti waan isaan dubbatin khalaas biraa kuti jechuu tanuma akkasi mubaarak keenya waan akkas. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماشي درا حيدر فاجرو شيكوني سوغا في نراقباتني يوم كبنت موسني دفنا إن شاء الله ورد رجله يوم كسمت سنة إن شاء الله نتيمو غافي غري شهادة راقبوت إن شاء الله غافي كابو ساده والغرود أجامان جرو سجله كود أجامان جراته ناقي سومي كانكو. أوكي أستاذ والغرود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
akkam jirtu nagaa qabdu gaafii gurguddaa hedduu isinirraa qabnaa gaafiin kennes sirritti jajjabaattanii maandarayne akkasuma gaafii biraa haroo sirraa qaban akka kiyyatti eega salaamtaati jechuudha. Tasirraa achirraa haftee warri gaafii sirraa qabu sinaa gaafatu. Ani uummata akka qofa jechuu barbaada ustaazota kiyya. Duraan dursa isin makanartuu salaamachuu waan gaariidha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ردي بيه إني براتيس واحد دولة جدامي واحد دوس جدا متجرا سلا وقار داف برويف تاني ونكوني نما وجه محمد أكلا يوتين جالي فمو أكلا بتغري شهادة تمو إسن واني سن إلالتو ديبي كنون تنس كغافة مقفل إسني ديبي كنون إسني نوتي مسينسو تمالي هوغنتو تامتي دوران جروا مو مسينسو دربي تنس بيكو باتنس نوتي مسينسو تا غري شهاداتي saniifuu deebiin gaafilleen gara keessan deebiilleen gara keessan waan mata hedduu bakka hedduutti illee dubbatame ta'a hawaasa keenya kanaaf gabaabsee ibsu takka maalinni waa'ee horii kennitan silaa namni gaafa waa kennu akkamitti kennu sirriidha akkamitti kennu sirrii miti kaanlee ibsitanii jirtan wanni takka ittiin qoftan jechuu barbaadu namni rabbii jettee waa kennite deebiteen nadaamayni حاجة اسمها جبر بعدها وان كانت ربي في كانت وان تف مال جناني بكيد تريف نالك واي هوريكيا واي بريتيا واي بريتيا كوما توكو كوما كوداني كوما دي قدامي جرينا من الدون بوتيا توكو نمني امانتا اسلام ما دي سيديمي ورها رواد فيف دوبا ديبي اتأس ورمان كوما وجين ارغوتي جرو دران اسو كيسا جرو امانتا كان نماجة چگت دي سيجروس أبان يعني دين كان يسيدمي ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غفور رحيم فإن ربي غني حميد فإن ربي غني حميد نما كمل لو ربي دريس أبانا من تاكنك أبدا فلنفسه كقد يسيدمس إفما في إسمتي دبتي أتمو خيستو جولين تن هدو جولين كنا منن أربعة كنا فاتتني واسطة كتاينان ربي جتة كنتن أكاه يوني كنا دبچو جان كان تدوغادا في غنودان دورلي دبچو دور وان كابدان غد دوفتني سيرا غاب سوستاتي غد دوفتني بيردا برتني وان جي دفوفا كجيتان فا ديني كنوس نكسرين تان درون دبني تور نمنا كميدا كاوا كنچو كاب اسلام الله فكاجر اكسمانو ايغا كنتمو deebiteen nadaamee lama dhabda mallaqa asii bahe si dabre attis deebitee nadaama fitee mayyoo mallaqa tiiwattiin dhabda yoo ammoo kahattutti kennates rabbii jecha kennaa sadaqaadha kazaaniyaa kennates rabbii jecha kennaa sadaqaadha kadureessaa kennes rabbii jecha kennaa sadaqaadha rabbiin siif qeebala hin nadaamayinii jechuma barbaada sanii achi rabbiin islaama irratti gannu haadhaa buusin ammoo jajjabaadhaa duratti deema hojii keessa itti fufaa jechuu barbaada. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. قالتوا ما الفدا قافين نو قافتنا كغريش عاداتي قافين كانوا مكيسنتي قافا سين ديبستاني سني ديبي أنو كان كينيا إن شاء الله تشيرم نبرا قافين تاوف سأقول سكيسن والفدا قالتوا ما سنين جن. أيه. namni biraa mee Haydar gaaffii nurraa qabda. Kiyyaa waan takka ustaaza kiyyaa dhiifama taati. Ustaaza Araffaan ustaaza Awwalfaan hin beekan natti fakkaata. Garee dhaabbata sadaqatul jaariyaa dubartoota hawwii jannataa jiru tokko jalaa gubatee jala kana jiranii. Yoo inni beeytan illee yaada waan gurguddaa ustaaza raayyaa fajju dalaguu turanii. Sool galchitanii fooloo goosiftanii akkasuma dhiifama ta'a garuu kun namoonni beekan gareen sun garee guddaadha. dubartoota hawwii jannataa garee sadaqatul jaariyaa duriitti dhaabbata guddaadha jalaa gubatee akaawuntiin dhiifama ta'a garuu. Ayyeen beeknu inshallah galchani warri beekanii tole ulfaadha ish. Haydar hin jirta ustaaza wal ulfaan illee galcha. أنا ننجر الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمت كيسنو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله bakki suudhaafis bakti dhacalli suudhaafis dhaltii dha jedhamtichi sarii dhalti argee wajji rakkate jedhan dubbiin ana akka mataa keessatti akkasuma rakkataate wanni guddoo nama argaa jiru irra hedduun namaa furmaata caalaa quba walitti qabu caalaatu mul'achaa jira natti fakkaata waan dhufe dabru keessatti barnoota nu ta'ee irraa barannee bira dabruutu gaarii natti fakkaata rabbiilleen akkasuma jaalata jedheen yaada
waan dabre irraa barnoota guddaa fudhannee dogongora amma uumamaa jiruu fi uumamee dabre san irraa sirreeffamnee hundi keenyaa irraa barannee nasiyaa walii dhaabnee deemutu gaariidha jedhee yaada. Maaliifi ka dabarte waan ta'eefi bilbilli amma naa bilbilli tokko maqaa abdiitii fi maqaa obboleettii teenya mana hidhaa jirtu sanillee hin kaasinaati. Uma biraa haasaa jedhamaa jiralleedha dhimmi sunni lafarratti guyyaa burraa jalqabee akka waan dhumatuutti kallattii adda addaatiin wanni jechamaa jira. Asliitti illee kanuma himee asliin mana isaa cufee gara geemii isaatti illee kan biraa immoo akka hawaasaatti waan hagammaa adeemsa kana keessatti dogongorri jiru dhiifama gaafadhee jira. Reefi viidiyoon illee bahee dubbadheetiin jira. An akka mataa kiyyaatti sila akka yaada kiyyaatti abdiin gaafa shahaadaa qabatu akkasitti akkasumallee addisuullee gara miidiyaatti akkasitti haasa'uun kiyya kijibaaf osoo hin taane isa faana namoonni biraa dhufanii isaan faana gartee hamlee keenya nuuf tahaa gareen shahaadaa hojiin garee shahaadaa kun dagaagee mul'atee guddataa jira agarsiisuudhaaf xiqqoo yaadni silaniyyaan malee haqiqatan waan biraan turre laakiin ammoo nama tokko shahaadaa yoo qabatu akkasitti faarsuun ammoo akkasitti guddisuun ammoo akkasitti cina dhaabbachuun ammaaf ana biratti miidhaa guddaa qabu hubadheen jira. Miidhaa guddaa qabu hubadheen jira. Namni yoo shahaadaa qabatee guddaa isaatu xiqqaas waan achirraa fi ammoo barnoota isaatti baratee sadarkaa daawwaa fi sadarkaa ergaa adda addaa dabarsu gubbaa gaafa sadarkaa isaa ga'u fedhu lafarratti fedhu miidiyaa irratti daawwaa gochuu hin danda'a. Garuu ammoo amma wani namaa galu waa'ee dhuunfaa irratti nama miidhame immoo gargaarsa amma danda'ameen qabeenyaanis gargaaramaadhaa ture yaadaanis bira dhaabbatamaadhaa ture kun immoo obbolummaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala nu ajaju dirqama qabnu ofirraa baanee waan kana alaa garuu amma wanti asirratti uummata gaafachuudhaa jirru garee shahaadaa irratti gaaffiin isin qabdan wanti garee shahaadaa kun sirriidhaa miti kanamaaf akkasiin goone jettan yaada osoo hin taane gaaffii qabdan yoo jiraattan gaaffii barbaadan gaafadhaa gareen shahaadaa wanti dhoskaadhaan godhu hin jiru garee shahaadaa jalaa wanti seeraan ala dalagamu hin jiru waan jedhu irratti gaafatu jira. Waan nu gaafatan hundumaaf ragaa keenya baafnee as dhiyeessuudhaafis waan nu gaafatan hundumaaf gaaffii dhaphee dhiibnee deebisuudhaafis alhamdulillah rabbiif jecha hojjenna rabbiif jecha illee bulla waan taateef musliimoonni nurraa gaaffii qabdan jennee majallaa kan har'a kan banne kanaaf malee waan kanarraa dubbatu waa'ee nama dhuunfaarraa dubbataa hin jirru jazaakumullahu khairan nama dhuunfaarraa illee dubbannu abbaan fedhe deemes silas ofii dhufe ammas ofii deema abbaan fedhe illee adeemu waa'ee nama dhuunfaallee kaasee dubbachuus hin fedhu kaafnee illee hin dubbannu nuti. Gaafa inni dhufes dhaqi baradhu jenneeni gaafa inni deemes silumaayyuu barumsa keessan turre jenna khalas kanuma nuti namni barumsa keessa turre namni islaama gaafa dhufe qara'ee salaatee daawaadha islaama keessa taphatee dhaabbatu jira namni gaafa dhufe baradhu jennaani didaa godaa keessa fiigaa oolu akkasuma dhiisnee biraa deemine nuti warri gaafa nuti baradhu inni didee garee keessa taa'u deeme deemaa jira hunduun beekna nuti gaafa inni garee seenee barachuu dideerraa beekna gaafa inni salaata uummanni salaatu inni utuu malee salaatu sanarraa kaafnee beekna nama nuti har'a miti sanuu ji'a torba dura waan kana namatti himnedha har'a reef namaaf addisii ta'aa jira dhugaadha jaraaf addisiidha maaliif jennaan nu waliin deemaa jirani isaaniin illee quban qaban nuun illee quban hin qaban amma warree amma sarpiraayisii ta'aa jiran kun garee shaadaas quban qabani nama sanas quban qaban otoo garee shaadaa quba qabaatan sarpiraayisii hin taatani otoo immoo nama sana sordofaa turtanii dumarraati akkasiin taatanii har'a qofa namni tokko yoo waa godhe garee shaadaas kan sila quban qabne har'a qubatti qabu nama sanas kan sila quban qabne har'a akka hin taane dubbachuun barbaachisaa miti jechuudha. Asumaan ergaa kiyya dabarsuudha barbaada. Alaa kulli haal garee shaadaa irratti rakkoo qabdan kamiinuu kootaatti gaafadhaa gaaffii keessan isinii deebisuudhaaf qophiidha isinii jechuudha barbaadna galatoomee abdii waa akka jettu jirta inshaallah situ dursa na fakkaata bilaaliin dursa. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaadha waloo deebi'an gashaatti fuufi. Sarara ke buge sun barato gaaffii baay'ee sin qabu garee shaadaa yeroo dheeraadhaaf dhufaan ture xiqqoo sagalee kee ol fuutaa laata na biraati moo si biraati sagalee kee xiqqoo nagaama
Neetworkii Garee kiyyaas. shaadaa yeroo dheeraadhaaf hordofaan ture. Hojii bareedaa hojjechaa turtanii. Dogoggora isin irratti agarres hin jiru. Kan koomee qabu. Garee shaadaa yeroo kanatti garee lamatu qeeqaa jira. Gareen tokko musliimootuma ta'anii garee shaadaa maaf nama shaadaa qabachiisu kan jedhan jiru. Nama shaadaa qabachiisu sirrii miti kan jedhanima. Hinaaffaa ta'ee waan isaa kan hin galle kan qeeqan hin jiru. Gareen kaan immoo silumayyuu akka diinaatti kan ilaalanii garee shaadaa akka diinaatti kan ilaalan musliimoota akka diinaatti kan ilaalantu gammadaa jiru jechuudha. Ani qeeqan qabu asirratti koomiyaan qabu garee musliimootaa ta'anii garee shaadaas ustaazotas arrabsaa oolan ustaazonni keenya tokko tokko guruupii isaanii keessa dhaqanii du'aa ifaa kadhatuu fi taa'anii wajjin dhaggeeffatu. Wantaaf akka waan jarri beekumsa guddaa qabanitti bakka guddaa kennanii fi taa'anii dhaggeeffachuun sirriidha. Ani baay'ee naaf dhugaadha. Arrasii kanaan dura kaleessas dheengaddas hordofaan ture. Beekumsaan qabani jarri suni fooloorii baay'ee qabu malee beekumsa amantaatiin qabanii maqaa musliimaa ustaatota kan istuupid jedhanii ustaatota arrabsu baalagee jedhu baay'ee na rifachiise jechuudha. Garuu ustaatonni keenya tokko tokko dhaqanii jara kana du'aa godhatu. Obboleessi keenya waa jettu yaada osoo hin ta'in gaafiidha inshallah yaada dhumarra fudhannaa. Gaafii yoo qabaatte gaafii walitti qabaa jirra waan ta'eef gaafii inshallah. Ustaaza neetwoorkiitu qabanatti fakkaata waan ta'eef. Gaaffiidha maaliif achi dhaquudhaan ustaazonni as keessa jiran maqaa namaa dha'ullee hin barbaadu. Garee sana ilaalaa jira hordofaa jira yeroo baay'ee nagarraa waan barbaade yoo ta'u seera amantaatiin kan deemaa jirtanis gaariidha. Namoota shaadaa qabachiisuun dirqama keessan nama shaadaa qabachuu barbaade tokko namallee gargaaruun daawwaadha waan ta'eef gargaaruun jechuun keessan sirriidhaadha. Namni tokko musliima yoo ta'in gargaarsa sin gaafatan gargaartanii kan jedhudha gaaffiin koo tokko. Gaaffiin kennamu musliima ta'in tokko gargaartamoo gargaartanidha. Maaliif daawwaadha deemu fudhadha nama tokko gargaaruun iyyuu. Galatoom ayyeesh. Baarakallahu fiik. Baarakallahu. Nu gabaabsi jazakallahu khair galatoomi waa. Waan xiqqoo yaadde irratti dubbii gabaabaa si deebisu inga habibi kiyya inshallah maali sa'aatiidhaaf jechuudha ishee dhifama guddaa. Waan ati xiqqoo yaaddeef gabaabaadhumatti gareen shaadaa silumaayyuu akkatti gad dhaabbate isatu beeka akkamitti akkas ga'e isatu beeka. Warruma har'a sheekotaati jettu kanatu gareen shaadaallee kan dhaabbanneef dhiibbaa gochaa ture karaa keessaatti sana hundayyuu darbamee alhamdulillah har'as jirra eekeleedhaa kanadha jechuun barbaadnu. Har'as meebi jarumatu harka rukutuu danda'a ani nagare waan ati eenyutti akka argitan eessa akka dhageessan hin beeku ta'uu danda'a garuu ani quban qabu ta'uu danda'a wallaahu alam sana keessan seenu laakiin ammoo waan gaarii gaafa hojjetamu waan nama fuuldura dhaabbachuun si jabeessuuf waan ta'eef gaafa waa ta'ellee maqaan kee kaasuun situ bakka guddaa jira nama maqaa si kaasani otooti lafa jiraatteeti otooti nama gatiin baafne taateeti gareen shaadaa osoo faayidaan qabaanne namni achi kaasu jiraasa issi dhaabbata wayii namni kaasanii dubbataa jiran jira. Waa'ee dhaabbata wayii nama wayii kaasan kan dubbataa jiran jira. Gareen shaadaa hojiirra waan jiruuf gareen shaadaa bakka waan qabuuf garee shaadaa kaasanii bareeda hojjechaa jirra jechuudha akkas taanaan hojjechaa jirra waan ta'eef maqaa keenya kaasanii nu laallata waan ta'eef maqaa keenya kaasanii ammallee nutu xiqqoo shi mul'ata waan ta'eef nu kaasan waan ta'eef bareeda haa kaasanii waan nurraa qaban immoo dhufanii nu gaafachuu danda'u rakkoon tokko hin jiru waanuma jiru maqaa kaasanii malee waan jirre silaan dubbatanii. Baga dubbatanii baarakallahu fiik inshallah sun akkasi kabraadha waa'ee gargaarsaa dubbatte irratti ammoo gargaarsa wallahi akka namummaatti eenyuun gargaarra nuti eenyuun gargaarra kaafira kiristaana yoo ta'e dhukkubsatee gargaarsa jedheenyaan eenyu biraan dabarru akkuma karaa irratti rakkata akka kiyya gaafa argeewwanni waa qabaadheerra akkuma kennuuf kaafira muslima jennaa gaafa karaatti namaa kennu nama rakkate bar namummaadhaaf gargaarra tole kiristaanni kamu amantaan kan biraa waa'ee amantaa wal barsiisuun kan biraa waa'een immoo gargaarsa kan biraadha nuti asla muslimallee gargaaraa hin jiru akka garee shaadaatti nuti waa'ee gargaarsaa keetti muslimallee gargaaruuf hin hirmaannu maaliif jennaani yoo gargaarsa bannee jenne daawwaa keenya turuu hunda
hunda keessaan inni islaamummaa dhufees inni kaanillee dhufeeti nu gargaarsisaa akkas naa godha jennaan no jennee nuti ofirraa dhaabna maaliif jennaan gargaarsa jammaramnaan dhaabbate jechuudha. Gargaarsa kan kennan obboloonni keenya miidiyaa irratti beekama waa'ee gargaarsatti hin jiru waan ta'eef achi dhaqaa jennee fa'aa achitti dheerraan nuti. Maaliif jennaani rakkoodha yoo kana banneen ekelee gargaarsaniitu ekelee immoo nafe jechuu daawwaa keenya irratti gufuu ta'a waan ta'eef jechuudha. Rakkina garee shaadaadha yoo jiraate garuu gaafa baanee waan kana hojjenna nu gargaaraa jennee dhufnaa yeroo sanatti jechuudha. Amma garuu eenyutti achas baadhaan jirru rakkina uummataa ilaalaa jirra rakkina nama dhuunfaa ilaalaa jirra. Wanna jechaarra nutis hojii qabna amaaf hojii waan qabnu sana xumurannaa jenneeti waan hundayyuu cal jenne. So waa'ee gargaarsaa garuu gargaaraan an akka dhuunfaatti mana namaatti gargaaramu kiristaanallee finnaan ni gargaara. Musliimallee finnaan akka dhuunfaatti ni kennaan jechuudha akka dhuunfaa kiyyatti. Maaliif jennaani rabbiin subhaanahu wa ta'ala kiristaana hin gargaarinaa musliima qofa gargaara waan jedhu hin jiru. Waan gaarii irratti namayyuu hin gargaarama. Nama rakkate nama dhukkubsate numa gargaarama. Ollaallee taatu biyyallee taatu saballee taatu ni gargaara jechuudha. Waan kanaan alaa garuu amantaadhaan qoonnee nama gargaarru amantaadhaan garuu wal barsiisna nu barsiisanii barsiifna dhugaa walitti himna dhugaa walitti agarsiisna jennee as dhufne sun kophaa gargaarsi kophaadha isin jechuu barbaada akkasi baarakallahu fiikum laakiin ammoo gargaarsa keessatti qalbiin obboleessa isa kanaa cabuuf sanaa cabu gargari obboleessa muslimaadhaaf qalbiin nama cabuuf obboleessa kaanii kan cabu gargaridha sanummoo wanni inni irratti cabellee gargari namni kun akkamii dhukkubni isaa inni kun akkamidha inni kun maalidhe waan kana namni akka namummaa isaatti walii rifachuun kanuma jiru sadarkaa walii kenne jechuudha wallahu ta'ala alam kana baarakallahu fiikum waanuma garee shaadaa irratti xiyyeeffadhaa isin jechuu barbaada baarakallahu fiikum bilaal itti hufi ustaazee yoo deebisuu barbaadda ustaazee rabillee isinii kenna inshallah baarakallahu fiikum Bilal itti fufi. Ani gaafii dijitaalii godhaa jira. Mi'ooti qatte mana afur mana shanaffaa dhufaa jira namma. Komii bakka hundatti hedduu ka'aa jira. Namni komii hedduutu namni kaasee ture. Gaafii hedduu barreessee jira. Gaafiin kun akkana qofa osoo hin ta'in guyyaa tokko sagantaa gaa goone bakka namni 5,000 dhufuu danda'utti akka gaariitti inshaallah. Jarri gaafii kana kaasan nuti hin deebisna. Guyyaa san jechuudha. Ammoo dijitaalii wadee kaa'ee jira waan ta'eef san keessa deebiin nama hedduullee hin deebi'e waan ta'eef. Barakallahu fiikum. Gaafadha waan irra gaafatan guyyaa biraallee beeksisa gooneeti guyyaa godhanne inshallah dhufne namoota hedduuf illee akka ifa ta'u ni goona. Itti ufi Bilaal yoo jiraatte hin jira bilisa kiyya Bilaal. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Dhiifama al tokko nama biraatti dabarsa. Tiim imaam jirta? Achuma raan gadi dhufa kaanyu akka dura gadi illee hin beeku. Inshallah tiim imaam. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكم لي يا أستاذ؟ نقال الحمد لله. نقال والله الحمد لله. قلتهم على لكن ما ركب دقو مايكي ونتني جلك أبرتي ورين قرأتك كما ربيتنا ما يا ما جرتان جزاكم الله خيرا إسن جاء ربنا جريتي سني akka gaara hoodiitti guddattee ta'e isineetu rabbi isiniif haa godhu guyyaa booriitillee asirratti illee jechuu barbaada. Akkasuma isin dabalatee warri obboleeyyan keenya hayyoonni keenya warreen lafatti illee nama 100 miti 10 deemanii tokkichummaa rabbi qabsiisaa jiran jazaa rabbi isaaniif haa kafaluuf jechuu barbaada. Itti aansee immoo waan akka dubbadee achi booda gaafii gaafadha. Oromoon teenya maal jaani? Mammaaksa Oromoota Faantoon beeyni garuu gaalli saree duttuuf jedhee gaalli deemsa isaa addaan kutuu jaan yookaan immoo saree inni dutti gaalli deemsa isaa itti fufaa. Keessattuu namni maqaa musliimaa baadhattee jara biraati wajjin garagaree shahaadaatti duulaa jirtu yookaan immoo hinaaffaadha. Yookaan ammoo wallaala waalama keessaa tokko yookaan wallaalummaa isa godha yookaan ammoo hinaaffaa isa godha yookaan ammoo osoo beekuu ta'e immoo waan jennu hin qabnu rabbi isarraa haa banu gooloo isarra jirtu taana hurree rabbitti mare hurree irra jirtan rabbi isarraa haa saaqu jechuu barbaada. Dabalataan gaafii takkan qaba. Gareen shahaadaa namoota 2-3-4 yookaan namoota qubaan lakkaa'amu osoo hin taane dhaabbata musliimaa warra silaa gaaddisa shahaadatiin jala jiru hundi nuti hundi keenya garee shahaadaati akkasitti feena. Haa tiktook hin qabnellee haa tiktook qabullee haa miidiyaa irra jirullee haa miidiyaa irra hin jirrellee garee shahaadaatti beena. Haa ta'u maqaa garee shahaadaatiin dhaabbanni kun eega as bahee nuti akka kiyyatti
gammachuu guddoon itti qaba. Li'aannahu jaarraa kana keessa jaarraa silaa adawwiin adda addaa ilkaan islaamummaa tana qarattee fandi gootee qabeenya isaanii beekumsa isaanii humna isaaniitiin islaamummaa tana duulchisutti baharii barraa gaafatti ilkeetti qaratan tanatti namni keenya gaddeebi'ee gaafa ilmi namaa obboleessisaa tokko gara tokkichummaa rabbitti nama yaamu gaafa histiitti yaadu wallaaluma jeetiin fudhadha. Rabbi irra haa banu. Gaafiin tiyyammoo gareen shahaadaa tuni garee seera mataasii qabdu dhaabbata muslimaati. Gaafa waan takka hojjechuu haata nama durallee yeroo takka yeroo lama akkas malee siin agarree. Amma gaafiin tiyya inni ijoon dhaabbanni kun dhaabbata muslimaati. Dhaabbata seera mataasaa qabu. Waraqaa ragaa waa hunda isaa qabu. Mootummaa bira haa ta'uu gara majlisaatiin haa ta'uu dhaabbata fudhatama qabu. Eega kana taate isiniin kun nu qusattammoo amma fakkeenya ijaaramee manaa irratti hara dhaabbatee ture. Reefu ustaaza waltu tuqee hara dhaabee finishiingiin hin dhufne maal jechaa ture jechuudha. Gargaarsa dhaabbata garee shahaadaa maaliif nu dura addaan murtaan? Hawaasa kanaaf yaaddaniiti moo akka hawaasa kana ammas deebinee hin cinqinellee akka hin jenne jere nu dhiisaan jiran. Yoo isin gargaarsa nu gaafachuu baattanillee bakka biraatillee nurraa guuraa jiran. Maaliif gargaarsi dhaabbata garee shahaadaa maaliif adda citaa? Wanni eegalame immoo yeroo gabaabaa keessatti maaliif bakkaan hin geenye? Hawaasaatu isin jalaa dideemoo hamileen keessan akkamiin keessi qabbanaahee waan eegaltan maaliif kanatti adda murtan gaafiin ijoon taana? Jaakumullah. Oyyaa kheer. Gaafiin reefu gaafatame na fakkaata. Dhugaadha garee shahaadaa fi sirrii dhaggeeffadha bakka kana. Sirrii dhaggeeffadha. Sirrii dhaggeeffadha bakka kana. Sirrii dhaggeeffadha. Sirrii dhaggeeffadha bakka kana. Miyuutu gara dhoogane. Yoo miyuuti kaaftani wanna jedha inshallah bakka kana bakka seeraan dubbatu qabu. Dhugaadha garee shahaadaa kana dura lafa goonee kan mana ijaarresiin qabna ammallee dhiyeenyatti dhiyoo kabinne hin jira. Inni takka kan warra dubartootaati jennee lafa binnee ijaarree jira alhamdulillah rabbil alamin naannoo Oromiyaa keessatti. Ammas bakka naannoo Oromiyaa gaafa jedhu Finfinnee matee Oromiyaa jechuudha. Ammas Finfinneedhuma keessatti dhiyoo kana kan warra dhiirotaaf jennee waan gooneetu jira. Yeroo tokko hin yaadatu hundi keessanuu biyyatti galee lafa binnee waan binne sun mana wayii qaba akkasiin binnee uummatatti achas baasnee agarsiisaadhaa turre. So wanni sun ammallee hin xumuramne galma hin geenye waan ta'eef tokkoffaan namni gaafa waa nama gaafatu waa hojjete fidee namatti agarsiisee waa nama gaafata. Isinii galee cal jennee dhufnee birrii fidaa namaan hin jennu maaliif jennaani kakaleessa fuune maalirra gaheera waan jedhu namatti himuun dirqamadha. Maalirra jira sunoo akkam goonee jirra waan jedhu binnee akkam godhame yoo sanaaf wanta binne irratti waan harka nu qabeetu jira. Waan binne yookaan waan lafa sana irratti waan harka nu qabeetu jira. Wanni harka nu qabe sana baanee uummatatti dubbachuufis akkatti dubbannu dhabne dhiisuuf